Godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii keessatti humnoonni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuun dargaggoo tokko lubbuu isaa balleessan. Kaayyoo guddaan hundeeffamaa yookiin bu'uureffamni garee yookiin jaarmiyaa ajjeesaa maafiyaa 120 maaliif kan jedhu irratti ibsi bal'aan kenname. Harri eebila 23 bara 2026 ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii ganda Shoophaa Bultum jedhamu keessatti humnoonni mootummaa dargaggoo maqaan isaa Miishaa Doggisoo Tibbeessoo jedhamu eebila 18 bara 2026 maatii isaa biraa qabanii deemuun mana hidhaatti darbatan. Akka odeeffannoon maddeen irraa argame ibsutti eebila 19 ganama mana hidhaatti baasanii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuun iddoo addaa laga Gurraachaa jedhamutti rasaasaan rukutanii akka lubbuu isaa dabarsan mirkanaa'eera. Dargaggoo Miishaan nama hawaasa keessa jiraatu keessatti naamusa gaarii qabaachuun beekamuu fi nama jaalachuu fi kabajuun beekamudha. Akka jiraattonni ganda Shoophaa Bultum jedhanitti dargaggoon kun nama yakka hojjechuun beekamu osoo hin taane nama maatii, firootaa fi hiriyoota isaatiin hedduu jaalatamu ture. Ta'us garuu loltoonni mootummaa guyyaa isa qaban utuu badii qabaachuu fi dhabuu isaa adda hin baasin mirkaneeffannaa tokko malee shakkii qofaan lubbuu isaa akka balleessan dubbatu. Erga ajjeeffamees reeffi isaa maatii fi firoota isaa akka hin kennamne humnootuma isa galaafateen dhorkaman. Maatiin gaafii loltoota mootummaa sana gaafataniin erga lubbuun keessaa bahee booda immoo akka sirna awwaalchaa hin raawwanneef maaliif nu dhorkattu jennaan warreen akka isaa kan gadi hafan irraa haa baratan jenneeti. Kanaaf hin fudhattan isinitti hin kenninu waan ta'eef asii deemaa jechuun ari'an. Akkasumas ganda Shoophaa Bultum kana keessa namoonni akka isaa 10 ol ta'an sichi akka Miishaatti adabama jechuun uummata dhaabbatee boo'utti qoosuun sodaachisanii gara manaatti dachaasuu isaanii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo naannicha jiraatan irraa mirkaneeffannee jirra. Akka jiraatan ganda sanaa qeerroo bilisummaa Oromoo naannicha jiraatuuf eeruu kennetti loltoonnii fi qaamonni mootummaa yeroo hundumaa gandicha yeroo seenan namoota hedduu adamsuun uleen reebanii mana hidhaatti darbatu. Sanarra kan darbe immoo gara biraatti geessuun akkuma dargaggoo Miishaa kanatti dhabamsiisu. Bara Oromoo ta'uu keenya qofaaf ajjeeffamnu keessa jirra jedhe. Hawaasa naannoo kana keessa jiraatan dabalatee maatii fi firoonni dargaggoo kanaa gocha fokkisaa irra deddeebiin humnoota mootummaa PP'n irratti raawwatamu balaaleffatuun dhaabbileen mirga namoomaa sadarkaa addunyaa lubbuu ilmaan Oromoo akka salphaatti badaa jiru kana haqarra dhaabbatee gatii itti tolchuun hatattamaan ija addunyaatti akka gadi baasu jechuun gaafataniiru. Kaayyoo guddaan hundeeffama yookiin bu'uureffamni garee yookiin jaarmiyaa ajjeesaa maafiyaa 120 of waamu maaliif kan jedhu irratti ibsi bal'aan kenname. Bal'ina oduutiif jaaltiikii sabaa waan qindeeffate qaba. Akka odeeffannoo yeroo dhiyoo kana keessatti bal'achaa jirutti gareen maafiyaa 120 jedhamu waamamu kam mootummaan hundeeffame yoo ta'u caasaan ijaaramee fi hooggansa mataa isaa qabaachuun gochoota fokkisoo hawaasa bal'aa irratti geggeessaa jiru. Seenaan bu'uura garee kanaa akka ragaawwan adda addaa mul'isutti bara 1990moota keessa magaalaa Amboo keessatti kaa'ame jedhama. Yeroo sana namoonni tokko tokko walitti dhufuun garee ijaaranii yeroo fincila adda addaa keessatti hirmaachaa turan. Haa ta'u malee yeroo sana maqaan isaanii ifatti hin beekamne ture. Bara 2018 booda jijjiirama siyaasaa impaayera Itiyoophiyaa keessatti uumame waliin gareen kun maqaa qabsoo jedhuun of mul'isuu ifa bahuu jalqabe. Qeerroo haaromsa yookaan foollee jechuun of waamuun sochii babal'isan. Garuu kaayyoon isaanii guddaan qeerroo keessatti qoqqoodinsa uumuu, ilaalcha gandaan ijaaruu fi dhaabbilee mormitootaa laamshessuu irratti xiyyeeffata. Gareen maafiyaa 120 kun walitti dhufeenya garee siyaasaa waliin qabaniin wal qabatee yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyatti deebi'u sanas namoonni duraan tika turan garee kanatti keessatti makamuun odeeffannoo walitti qabuun hojii hordoffii geggeessaa turan jedhama. Kunis garee kanaaf dandeettii fi humna dabalataa akka ta'etu ibsama. Bara 2019 booda rakkooleen garaagaraa bal'inaan mul'achuu jalqaban. Gochoonni fokkisoon hedduun uummata irratti raawwatame garee kanaan akka ta'e beekame mormii irratti dabalaa dhufe. Akkasumas garee keessaa gareen bakakkaa jedhamuun ijaarame hojii ajjechaa fi doorsisa irratti bobba'uun lubbuu namoota hedduun himatama. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti gareen kun mootummaa
waliin hariiroo dhokataa qabaachuu, caasaa gurguddoo sadii damee siyaasaa, damee ajjechaa fi damee loojistikii qabaachuun isaanii mirkanaa'eera. Namni hojii siyaasaa irratti garee kanaaf gorsaa pirezidaantii ta'uun kan hojjetaa jiru Jeneraal Haayiluu Gonfaa itti aanaa pirezidaantii ta'uun hojii siyaasaa garee maafiyaa 120 kan hojjetu obbo Awwaluu Abdii akkasuma obbo Araarsaa itti gaafatamaa biiroo nageenya Oromiyaa kan ta'e warra uwwisaa siyaasaa kennan ta'uun ifoomeera. Haala kanaan dameen siyaasaa garee maafiyaa 120 kanaan yakkoota dalaganiif uwwisaa kan tolchuu qaamota mootummaa yommuu ta'an, dameen loojistikii immoo odeeffannoo qabeenya namaa walitti qabuun saamichaaf haala mijeessanii namni akka ukkaamsamuuf damee ajjeechatti dabarsu. Warri bobbaa fi tarkaanfii fudhatamu irratti akka waliigala Oromiyaatti ajajaa kan ta'e Koree Abbabaa Garasuu kan ta'e Geetuu Dandeessaa fi Haayiluu Dalaasaa akka ta'an beekameera. Barra warreen jiran keessattuu sochii magaalaa Finfinnee irratti taasifamuu irratti kan hojjetan Koomishinar Zalaalamii fi Koomishinar Tarreessaa kan jedhaman poolisii Oromiyaa keessaa warreen jiran yommuu ta'an, gubbarraa obbo Abbabaa Garasuu, Geetuu Dandeessaa fi Haayiluu Dalaasaa irraa ajaja fudhachuun gara qaamota gaditti dabarsanii yakka garagaraa hojiitti hiiku. Yakkoota gareen kun itti himataman keessaa ijoon saba gandaan qoqqooduu, tokkummaa hawaasaa laamshessuu, namoota nagaa ajjeesuu fi doorsisuu, maqaa shanee jedhu fayyadamuun yakka raawwachuu fi mormitootaa fi qaamota nageenyaa irratti miidhaa geessisuu, akkasumas maqaa qeerroo xureessuu fi duula oofaa kan turan ta'uun irra gahamee jira. Akka ragaalee tokko irraa hubatamutti maddi galii hundeeffama garee kanaa kan ta'e keessaa maallaqa buqqaatota irraa walitti qabamee baajata mootummaa irraa ramadamuu fi maqaa magaalaa Amboo Niiwoorkii goona jedhaniin abbootii qabeenyaa irraa maallaqa sassaabame ta'uu isaa mirkanaa'ee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.